Kun sagantaa oduu ispoortii Sororoo Miidiyaa irraa isiniif dhiyaatudha. Kaleessa galgala Faransaay 2-1 injifattee xumuraaf kan geesse gareen biyyaalessa Spain waancaa Awurooppaa bara kanaa injifachuuf tapha turtii daqiiqaa 90 qofa eegaa jiran. Tapha kaleessaa irratti Faransaayif daqiiqaa 9 irratti Randal Kolomaniin ganamaan Spain irratti goolii galchuudhaan dursa qabataniis goolii daqiiqaa 21 irratti taphataan ganna 16 fageenya yaardii 25 irraa rukutee galchee fi walitti aansuudhaan daqiiqaa 25 irratti taphataan sarara jidduu olmoon galcheen gareen biyyaalessa Faransaay morkii waancaaf godhaa jiran milkaa'uu hin dandeenye. Taphataan ganna 16 kan amma addunyaa irratti jajamaa jiru kun gooliin inni Faransaay irratti galcheen wal qabatee taphataa umrii xiqqaa kan tapha waancaa Awurooppaa irratti goolii lakkoofse jechuun riikardii haaraa galmeessee jira. Taphataan ganna 16 kun ganamaan riikardii baay'ee galmeessaa jira. Waancaan Awurooppaa galgala kanas sa'aatii 4 irratti taphni Neezerlaandii fi Ingilaand gidduutti godhamu xumuruuf darbuuf eegamaa jira. Gareen biyyaalessa Ingilaand taphoota mo'anii darbuutiin rukuttaa peenaalitiitiin kan injifachaa as ga'e. Ga'umsi Ingilaand waancaa Awurooppaa kan irratti argisiisee wal qabatee tilmaamni tapha xumuraaf darbuu Neezerlaandiif kennamee jira. Gareen tapha xumuraaf Spain wajjin morkatu galgala kana kan beekamu ta'a. Tapha Kooppaa Ameerikaatiin Arjentiinaan goolii Alvaarezii fi Lionel Messi lakkoofsiseen Kanaadaa 2-0 injifachuun xumuraaf geessee jirti. Lionel Messiin goolii Kanaadaa irratti lakkoofseen wal qabatee goolii 109 biyya isaatiif galchuun Cristiano Ronaldotti aanuun sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Galgala kanas Kooppaan Ameerikaa gama bariisaa sa'aatii 9 irratti xumuraaf darbuuf taphni Uruguay fi Kolombiyaa gidduutti gaggeeffamu eegamaa jira. Jijjiirraa taphattootaatti wajjin wal qabatee Arsenaal Aaron Ramsdale miliyoona 50 kan dhiyeesseef gurguruuf qophii akka ta'an ifoomsanii jiran. Leenjisaan Fenerbahce Jose Mourinhoon taphataa Liiga Suudii taphatu Maximin Al-Ahli irraa mallatteessanii jiran. Taphataan kun waggaa dabre keessa Newcastle irraa kan gara Liiga Suudiitti makan. Bayern Munich taphataa lammii Portugal Joe Palhinha Fulham irraa paawundii miliyoona 50 kaffaluun mallatteessee jira. Bayern Munich gabaa jijjiirraa taphattoota isaanii Premier League England keessa godhataniiti kan socho'aa jiran. Torban dabre keessas Crystal Palace irraa Michael Olise mallatteessanii turuun ni yaadatama. Manchester United taphataa PSG Manuel Ugarte akkasumas taphataa sarara ittisaa Lille Leny Yoro fi Joshua Zirkzee mallatteessuuf guyyaa fi sa'aatii muraasa qofa akka eegaa jiran Fabrizioon gabaasee jira. Oduun ispoortii irraaf qabnu kanuma.